Intala qarodhabeettii. Intalti ijji ishii hin argine takka qarodhabeettii ta'uu ishee qofaaf bara dheeraadhaaf of jibbaa jiraachaa turte. Namnii fi wanti ishiin hin jibbine yoo jiraate jaalallee ishee akka isiin barbaaddu ishiidhaaf ta'u tokko qofa ture. Innis wanta ishiin irraa eegduu olitti waan hunda ta'ee fi waliin jiraataa ture. Isheenis guyyuma takkatti addunyaa tana ija isiitiin arguu yoo dandeesse akka isatti heerumtu irra deddeebi'aa itti himti. Yeroodhaan booda gaaf tokko namni tokko ija lamaanuu isheedhaaf arjoomee jaalallee ishees dabalatee addunyaa guutuu ija isheetiin arguu dandeesse. Jaalalleen ishees amma addunyaa guutuu arguu dandeettee jirta. Natti heerumtaa jedhee gaaffii dhiyeesseef. Intaltis jaalalleen ishee qarodhaboo ta'uu isaa yommuu argitu hedduu rifattee isatti heerumuu akka hin barbaanne itti himte. Jaalalleen ishees imimmaan fuula isaarra gadi dhangalaasaa dhiisee biraa deeme. Dhuma irratti garuu xalayaa akkana jettu tokko barreessee